seenaan baduun kan Oromoo duwwaa bade miti. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyi kun seenaan qabu. Akkuma biyyaattiyyuu seenaan argitee taratii odeessiteedhaaf seenaan argaa dhageettiin ta'u. Oduudhuma odeessiteef yookiin macaafa 1,000 caafteedhaaf seenaa sirriin ta'u. Wanni tokko seenaa inni katabamee jiru kun validated, validation jedha faranjiin, validated ta'uu qaba. Waan katabamee jiru sana arkiyoolojiidhaan, pilaantikoolojii haxanna'uudhaan, social psychology lafa jiru ilaaluudhaan karaa baay'eetu jira. Karaan exaaman godhanii inni sirrii ta'eef inni sirrii hin taane akkitti secaamu, akkitti addaan baba'uun danda'amu karaa baay'eetu jira. Namoota yaada adda addaa qaban, namoota politikaasaa fi ikoonomiisaa ilaaluu danda'an. Over the last 500 years dhugaadhaa Itoophiyaan jechaan Oromoon kun Itoophiyaa keessatti maal fakkaata iddoonsaa jedhanii gara booddeetti deebi'anii yaada sana scientific methodiidhaan sirnaan qoratanii waan amansiisaa ta'e tokko dhaloota dhufuuf har'a lafa kaa'uu danda'anii inni darbe garuu nuumtuu maalitti jirra har'a oo dhaloota dhufuuf maal kaa'aa jirra isa jedhu namiyyuu waa katabuu qaba, namiyyuu waa qorachuu qaba, namni waa katabuu danda'u hundumtuu waan har'a argaa jiru waan isatti mul'atu waan dandeettiisaa akka katabuu fi rakkoonsaa akkuma jirutti ta'e rakkoo kana hundumaayyuu utuu jiru wanni gochuu dandeenyu maali? Hamma gochuu dandeenyu godhaa jirraayi. Innaa mee hamma gochuu dandeenyu haa goonu. Gaafan dhaladheyyuu seenaa waggaa 3,000 qabdee jedhu kun amma waggaa 70. Maareegaa waggaa 3,070 ta'eera. Ta'eera. Jechaan rakkoo qaba biyyi kun. Waanuma wanni namni maal jedhani kan of jajuun dogoggoruu jedhani miti. Innaa wanni of jajaaf odeessanii fi argaa dhageettiin dhugaa tokko miti. Argaa dhageettii dhugaa amma isuma katabamee jiruyyuu rigorously meetadiin jira akkitti dhugaadha wanni kuni jettee egzaamanii gootu secaatee soba isaatiif dhugaa isaatii wan meetadiin ittiin addaan baasanii scientific method baay'eetu jira. Inuma ilmeetti guddifanna kaayoo ofii dadhabnee jechuudhaaf dandeenyuu hin buqqifnaa dadhabnuu ilmeetti guddifnaa jedhe Waaqoo guutuu jedhu mitire. Akka duriif harka xuriitti nafanii jedhan. Innaa akka duriitti hin jirru gadaan keenyas burjaja'eera. Oromoon ofiin waan akka ofii barbaadutti waan ofii geggeeffatu hin qabu. Garuu hin tolfanna ka. Bishaan dhangala'e hammuma qaqqaban ol qabatu jedhe mitire Oromoon. Innaa hammi badee hamma qaqqabne immoo ol qabannee isa hafe immoo malatti malannee gara fuulduraatti ijoolleen keenya akka keenyatti rakkoo keessa kan galle lafa dhuftu akka beektu lafa jirtu akka beektu lafa dhaquu fedhii qabdu akka beektuu fi argaa dhageettii beekuun barbaachisaadha. Ijoolleen afaan Amaaraatiin yaadanii afaan Oromootiin dubbatu. Waan baay'ee yoo argite immoo waan akkanaati. Namni keenya dammaqeeraa jedhu amma fakkeenyaaf naqqaa sana torgomani. Dammaquun garuu Oromoo biratti gaangoo fa'itu dammaqee nama kuffisa malee wareeruudha. Lakki dammaquu ni
consciousness inni fi dammaquun walitti hin dhufu. Garuu Amaariñaadhaa yeroo hundumaa Amaariñaadhaan yaadaniitu ንቃት ምን ይባላል በኦሮምኛ ያዲ ደመቁዳ ወና ከና ኩን ኮሬክትድ ተሁ ቀባ ከረፉል ዱራቲ ማለት ኮንሽስነስኒ ያደራ ዱፋ ኦሮሞን ያዳይዳ ያዱ ጀዳ ያዶ ጀዳ ያደቹ ጀዳ እና ሜተዲ ጋሪዮ ዴቨሎፒ ጎኔ wordiin nuyi afaan Oromoo waan bara jijjiiramu kanaaf barri jijjiiramu kun waan haaraa fidaa dhufa. Isumaayyuu maqaadhumatti baafachuuf waan jiru kanatti iyyuu maqaa baafachuun meetadiidha qaba. Na meetadii sana ijoolleen keenya barattee nuyi samma dandeenyu kontiribiyuutii goonee isa darbees hamma dandeenyu saalvach goonee develop goone dhalootatti akka darbu isa nuyi irra qaqqabuu dadhabne immoo ijoolleen itti guddattee akka sirreessitu yaada jechuudha. Wanni abdii nama kufachiisu waan baay'ee jira. Wanni immoo abdii namaa kennus akkuma sana jira. Amma nuyi umuriidhuma keenyattuu waggaa 50 darbe keessatti wanni baay'een jijjiirameera. So Oromoon hamma tokko sirna gabroonfataa jalaa bahee baheera jechuun hin danda'amu. Sirnichi sirnuma gabroonfataa sanatu irra jira Oromoo. Garuu wixxifataa jira Oromoonis waan kana jalaa bahuudhaa fi akka uummataatti of ijaaree duree isaa sirreeffachuudhaa fi wallaansoodhuma godhaa jira. Wal'aansoon kun itti fufa. Wanni Oromoon quba qabaachuu qabu Oromoon abadan bakka duriitti hin deebi'u. Bakka duubatti nama deebisu sana darbeera. Ammayyuu bakka durii garbummaatti deebifna jedhanii warri wixxifatan jiru. Abadan hin danda'anii hamma tokko ijoolleenis ija banataa jirti.